Egaa sagalee waaqayyoo keessaa wajjin kan ilaallu macaafa Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 11 irra isa jiru akkanadha. Ana duwwaatu waaqayyoodha, ana malee faayisaan kan biraa hin jiru jedha. Lakkoofsa 10 irraa duubatti deebitanii dubbistan waaqayyo yaa sabannana isin dhuga baatuu kooti, garbicha ni fuudhees immoo isinuma, isin akka beektanittis akka amantanitti isa kan kee godhadhe. Ana waaqayyo akka ta'e akka hubatanittis ana dura waaqayyo kan biraa hin turre, ana booddes waaqayyo kan biraa hin jiraatu. Ana duwwaatu waaqayyoodha, ana malees faayisaan kan biraa hin jiru jedha. Galanni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Bakka kanarratti kan nuti hubannu mata duree akkas jedhu waaqayyo duwwaatu waaqa waan jedhuun gabaabsee isinitti hima. Biyya lafaa kana gubbaarraa waaqa baay'eetu jira. Biyya lafaa kanarra yoo xiqqaate yeroo ammaa kanayyuu gara waaqolii 2500 oltu waaqeffatama. Kanaaf iddoo kanarratti sagalee waaqayyoo gaafa dubbatu akkas jedha. Waaqayyo ana duwwaa, waaqayyo ofii isaatii yeroo of ibsu argina. Kan namni ibsu qofa osoo hin taane waaqayyo ana duwwaa. Baroottan darbe keessattis waaqayyo anadha. Ammas ana malee waaqni biraa hin jiru, ana duwwaatu waaqaadha. Sababiin isaa gooftaa Yesuus Kiristoos lafa kana hundumaa kan uume, jireenya nama hundaa kan uume, uumama hundumaa kan uume, uumamni uumamaaf akka sagadu waaqayyo hin barbaadu. Isa duwwaatu waaqa waan ta'eef waan uummate kun akka sabaru barbaada. Seera boqonnaa tokko lakkoofsa tokko dhattanii yoo ilaaltan sirriitti hin agartu. Waaqayyo lafaaf samii kana akka uume, lafaaf samii kana gidduutti garuu waaqolii 2500 oltu sagadama, jilbiiffatama, oolatu qalamaaf waan hedduutu godhama, haarsaa hedduutu jira. Iddoo kanarratti ana duwwaatu waaqa, ana duwwaatu sagadama, ana duwwaatu danda'a, ana duwwaatu waa godha jedhee yeroo dubbatu argina. Ana duwwaatu faayisaan jedhee Yesuus yeroo dubbatu argina. Egaa namni akkamitti ofii isaatii waaqa uummachuu danda'a? Wantati sodaattu mataa isaa waaqa keeti. Ol kaasee waan sidhaamaa jira. Har'aa kaaftee dhukkuba jalloota sodaatiin. Yoo sodaatta ta'e waan ati sodaattu sun waaqa sitti ta'a. Waan sodaattu hin qabaatiin waaqayyo malee diina masbandi jiru kan. Egaa waaqayyo yeroo of ibsu tokkoffaa uumama hunduma gararraa akka ta'e dubbata. Seera boqonnaa tokko irratti dhattanii yoo ilaaltan waaqayyo jalqabatti bantii lafaaf kanaa yeroo uume argina. Odoo nama uumee waaqni lafa uume, odoo uumee waaqayyo samii uume, erga kana hunda waan namni nyaatu, waan namni dhugu erga uume booda waaqayyo dhumarratti nama uume. Namni jalqaba duraa manatti galu mana ijaaruu qaba. Mana keessa jiraachuudhaaf manni jiraachuu qaba. Erga sana booddee dhufeetti gala waan ta'eef. Kanaaf waaqayyo uumama hunduma gararraa akka ta'e, uumamni jiran harka isaarraa akka jiran, isaan akka uumaman dubbata. Kanaaf atillee uumama waaqayyo ofitti aansee uume keessaa nam tokkodhaati. Lammaffaa irratti waaqayyo yeroo of ibsu hunduma kan danda'u ta'uu isaati. Seera boqonnaa 18 lakkoofsa 10 irratti waan hunduma akka danda'u, waan hunduma inni jedhamu kun waa'ee dhiiga kee yoo ta'e, waa'ee dhukkuba kee yoo ta'e, waa'ee hojii kee yoo ta'e, waan lafarraa yoo ta'e, waan qilleensarraa yoo ta'e, waan ija namaatti mul'atu yoo ta'e, waan hin mul'anne yoo ta'e, waan darbe yoo ta'e, waan ganaa dhufu yoo ta'e, waaqayyo akka danda'u, hangoosaa akka qabu, saayintistoonni waan ganaa ta'u ganaa qoratu, erga ta'ee booda himu. Wanti namni beeku waan ta'e irraayi. Waaqayyo garuu waan darbes beekaa, waan dhufus beekaa, inni alfa omeegaadha. Nama sabati jiru kan harka qabe waaqayyo dhimma kee hin danda'a itti dubbata. Eenyu? Dhimma kee, waa'ee kee waaqa duwwaa danda'a. Beektonni waan muraasa danda'u, ati waan muraasa dandeessa. Waan namni danda'u waan muraasa.
umurii isaas gabaabaadha. Waaqayyo garuu waan darbees waan dhufuus kan danda'u isa duwwaan. Sadaffaa irratti Waaqayyo yeroo of ibsu akkas jedhee of ibsa. Aangoo olaanaa akka qabu. Diina kee irratti, simataa kee irratti, rakkisaa kee irratti Waaqayyo olaanaadha. Erga gol qaban Yesuus hunduma caalaadha dubbadha. Hunduma danda'aadha dubbadha. Kan namoonni baay'een hin dandeenye Waaqayyo danda'a. Dhibee nama baay'ee manni yaalaa hin danda'u. Amala nama baay'ee namni hin danda'u. Haalota hedduu jira namni waan hunda beekuu hin danda'u. Haa ta'u malee Yesuus Kiristoos garuu waan hundumaa beeka. Kana Waaqayyo hundaa ol akka ta'e sagalee Waaqayyo hin dubbata. Isa arfaffaa irratti Waaqayyo yeroo of ibsu akkaataa kamii jaalala addaa akka qabu. Seenaa baraasa tokkoffaa boqonnaa 29 lakkoofsa 11 irratti jaalala addaa Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuuf biyya lafaa jaalate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuun malee abaduun miti. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 dhaxxanii olaaltan Yesuus Kiristoos tokkicha ilma isaa biyya lafaatti erge. Yesuus Kiristoos tokkicha ilma isaa yeroo jedhu kana warri Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu akka dubbatamu hin barbaanne jiru. Waaqayyo abbaan Maariyaamiin fuudhee ilma dhalchee odoo hin taane karaa hafuuraatiin kan dhalate akka ilmaatti kan lakkaa'u jechuudha. Foonirraa waan hin dhalanne hafuurarraa kan dhalate ilma isaa kan ta'e duraanuu kan ture. Sababii cubbuu keenyatti Yesuus ilma ta'e odoo hin taane durayyuu ilma ta'e kan jiru Yesuus duraanuu tureera. Mee durayyuu jira hin jettani harka keessa ol kaasa. Yesuus durayyuu jira dhaame? Har'a jira dhaame? Isa ergee anaaf isiniin qixxee namaa akka deemnu akka isa waaqeffannuuf Waaqayyo Gooftaan nu gargaare. Fayyisaa nama hundaa akka ta'edha arfaffaan. Fayyisaa nama hundumaati. Ati cubbamaadha, ati yeettidha, ati sooressa, ati beekadha, ati qomoon kee Giriikidha, ati Yuudidha, ati akkasii kan hin jenne nama hundumaa fayyisa. Fayyisaan maqaan isaa. Boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irratti yoo ilaaltan Waaqayyo fayyisaa nama hundumaa akka ta'e hin dubbata. Xiimotewos tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irrattis sirriitti dubbata. Inni shanaffaan jiraataa bara baraati. Yesuus awwaaleedha jiraataa bara baraati. Baay'ee isaanii hindu, baay'ee isaanii nafu. Baay'ee isaanii waaqolii baay'ee isaanii. Namni mukatti sagada. Mana isaatti immoo qoraan falatee mukicha gubee bobeeffatee abidda godhata. Kan kee qoraan ta'e hin boba'u. Sochoosee harka kee jiraataadha dhaame. Yesuus fayyisaadha dhaaka. Dandaadha dabala. Inni hin danda'adha dubbadha. Inni jiraataa bara baraateedha dubbadha. Waaqayyo deebisee Museedhaan ani isa jiraatadha. Ati immoo saba Israa'elee inni jiraatan isinitti na ergeera in jettaan jedhe. Maalan jilaan saba kanaan maalan itti dubbadhanaan ani isa jiraatatu isinitti na erge jedhi dubbadha. Jiraatan kam kan hin duune, kan hin sharrabu, kan haalli iddoodhaan kaamu, kan hin sochoonu tariisiin rakkinni iddoodhaa kaasuu danda'a, waan adda addaa si loluu danda'a. Kiristoos garuu lolee kan mo'atu hin jiru. Inni boruu siftaanis jiraataadha. Jiraataa bara baraa isa ta'e Kiristoosiin lallabaa. Inni jaaffaan Kiristoos Waaqayyo yeroof ibsu Waaqayyo Waaqa nagaa kennudha. Mee namni nagaa barbaada dhufte? Yesuus nagaadha, nagaa labsitaati. Yesuus nagaadha, nagaa sii taasiin jedhaa jiran. Maal harka keessaa samiin jedhe? Yaa nama nagaa dhattee dhufte har'aa kaasee nagaa mana keef ta'a. Tokko nagaa siif haa ta'u ameen. Mana kee nagaa naa ta'u. Hojii keef nagaa naa ta'u. Daldala keef nagaa naa ta'u. Lafa deemtutti nagaa naa ta'u. Yoo baatu yoo galtu nagaa siif haa ta'u. Yesuus nagaadha 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 dabala dabala.
warra seexanni nagaa keessan isin harkaa fudhate Yesuus nagaa kee deebisame. Eebbi kee kan fuudhame harkaa bahame. Kiristoos nagaadha. Macaafa Faarfannaa 29 lakkoofsa 11 isa torbaffaa irratti Waaqayyo dhugaadha. Loogii kan hin beekne kan hin sobne kan mutoon irratti hin argamne Yesuus Waaqa dhugaati. Kiristoos yeroo ibsu ani Waaqa dhugaati jedhe. Arraajonni ibsan caala, annan beektonni ibsan caala Yesuus ofuma isaatiif ani Waaqa dhugaati. Soomni na bira hin jiru jedhe Waaqayyo. Mee Yesuus Waaqa dhugaati dhaabee dubbata. Isa bira soomni hin jiru dhaabee. Inni taanu Waaqayyo yeroo ibsisu ani qulqulluudha jedhe. Guutummaa waldaa Israa'elitti dubbadhu. Isaan Waaqayyo akkana jedhe. Ani Waaqayyo gooftaa keessan qulqullu akkuma ta'e isinis immoo qulqulloota ta'a jedhe. Lakkoofsa 23:19 seera lakkoofsaa akkasumas Leewwii 19 lakkoofsa 2 irratti hidhattanii yoo laaltan ani qulqulluu waan ta'e isinis maal ta'a? Qulqulluu ta'a. Amma sadarkaa keessanitti qulqulluu ta'a. Amma isin irraa eegamutti qulqulluu ta'a. Maaliin? Arrabaan. Maaliin? Nyaataan. Maaliin? Dhageettii gurraan. Maaliin? Qaqqabannaa harka kee. Maaliin? Uffannaa daara kee. Maaliin? Haasaa kee. Maaliin? Hawaasummaa keessatti. Maaliin? Hojii hojjettuun qulqulluu ta'i. Kiristoos qulqulluudha. Waa Waaqayyo jibbu hin dhugin. Waa Waaqayyo hin jaalanne hin dubbatin. Waa Waaqayyo hin jaalanne dhaga'uudhaaf yeroo kee hin kennin. Cimsi Waaqayyo duuka bu'i. Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef isinis qulqulloota ta'a. Akka Yesuus qulqullaa'e guutummaatti yoo ta'u baatan amma siif eeyyamame waan inni gochuun ulaagaa Waaqayyo nuu kaa'e irratti sirriitti xiyyeeffachuun nutti jiraata. Waan goon hundumaa kan nuun jedhu maaliin qulqullaa'u maal jechuudha? Hiikasaa arrabi kee waan Waaqayyo hin haasa'iin jedhu dhiisuu jechuudha. Dhaabiin kee waan Waaqayyo jaalatu keessatti argamuu jechuudha. Yaadi kee, qalbii kee, raawwiin kee, gocha kee, adeemsa kee hundumarraan Waaqayyo isa amanamaa sana ilaalu, isa duukaa bu'u, isa ajajamu salatu nurraa eegama.